Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattootaaf jaallatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo yuutuubii Jamaal yuutuubee jalatti argamtanu hundumti keessanuu hadha viidiyoo gabaabduu wayii isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoo ittiin baay'ee namatti toltii natti toltii akkanatti toltee isinitti toltu viidiyoo ittiin akkaataa loogoo yookiin immoo viidiyoo isin gadhiiftan yuutuubii keessan jalatti dura bu'ee yuutuubii keessan dura jechuudha. Maqaa keessaniin yookiin immoo suuraa keessaniin isiniif hojjetu isin agarsiisaa nafaana ta'a. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan immoo yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan asumatti isin agarsiisaa yuutuubii Jamaal yuutuubee kan jedhu gubbaarratti ni barreessitanii haala kanaan eega barreessitanii kaatanii isiniif baasaa seentanii subscribe gochuu hin irraanfatinaa, share like gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo isaa jechuudha koomentii bareedaa kennaa fi naaf kennitan jedheen abdii qabaa. Haala kanaan eegan isiniif fidee mallattoo gubbaa kana piroofaayilii gubbaa kana irratti ni rukuttanii eega rukuttanii haala kanaan fakkeenya akkasitti isinii diimessee isinii bahaa. Bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan isinii baha. Isinii mallattoo kana irratti yeroo tokkoof gadi cuqaastanii diimaa kana irratti sanaan booda asirratti isiniif baasa. Mallattoo bilbilaa bukkee irratti isiniif baasa gara harka mirgaatti. Sanaan booda irra keessoo ol bakka jedhu irratti ni keessanii viidiyoon gadhiisuu akkasumaan daqiiqaa tokko tun turiin isin bira gahaa sekeendii tun gahan jechuudha. Isa irra keessoo ni kaawwattanii sanaan booda viidiyoon gadhiisee kana jalatti baay'ee jira. Aappii waa'ee aappiis ta'ee waa'ee viidiyoo kan biraallee ni jira. Galtanii daawwachuu ni dandeessanii. Hordoftoonni kiyyaa sheerii laayikii gochuu hin irraanfatinaa. Akka isin jajjabeessitan abdiin qabaa. Ani gara viidiyootti isin dabarsaa. Hadha viidiyoo qopheeffadhee dhufetti jechuudha. Kana yeroo fiduu irra keessoo kana irratti mallattoo saaxinii lamaan kana ni rukuttanii kana jechuudha. Asirratti yeroo rukuttan kana yeroo isin fiduu bakka kireet viidiyoo kan jettu kana irratti ni rukuttanii yeroo inni haala kanaan isin fidee istaayilii bifa addaatiin dhufdanuu jira. Kana keessaa kan barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessanii. Anamma waan barbaade bakka halluu bifa halluutiin halluu bifa sadiin diimaa arongaadee kanaan dhufee jira. Isarratti viidiyocha irratti ni cuqaasaa. Barbaadinaa fida. Haala kanaan eeganni isinii fidee ol viidiyocha cuqaasuu dhiiftanii ol harkiftuu akkas jalee kan irratti kunoo viidiyocha jalee irratti bifa kanaan haala kanaan isinii fida. Isarratti ni cuqaastu. Akkasitti isinii barbaade fidaa isiniin jedha. Haala kanaan suuraa keessan as keessa galfachuu ni dandeessanii. Suuraa keessan jechuudha as keessa galfachuu ni dandeessanii. Gara jaleetti immoo maqaa keessan gara jalee saaxinii jalee jirtu kanarratti maqaa keessan barreeffatanii maqaa yuutuubii keessanii barreeffatanii kaa'uu ni dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf saaxinii isa irra keessoo irratti dhaha. Egaa haala kanaan isinii fidee mallattoo appiloodii akkan jettu kunoo asirratti isiniif baatti. Isii keessan cuqaastanii eega cuqaastanii bakka dookimentii isiniin jedhu isin keessaa dookimentii kanarratti filattanii bakka suuraa keessan faayila keessan keessa isiniin geessaa bakka faayila gaalarii yookiin gaalarii keessa isin galcha. Gaalarii kiyya keessan seenaa ammaanii amma fakkeenya ani kan bilillee kanarran kaa'aa. Haala kanaan eega isinii baasee bilillee ilma sana irratti cuqaasaanii haala kanaan seebii ta'aara jechuudha. Seebii eega inni ta'ee isin guddifachuu ni dandeessanii. As keessaa eega galchitanii haala kanaan jechuudha. Jalee kana irratti bakka ni cuqaastanii bakka kunoo aadee teekistii jettu kana irratti maqaa keessan ni galchiti. Maqaa yuutuubii keessanii Jamaal yuutuubee hankiyyaa tubee
eegattanii seef jettanii jalii irratti haala kanaan isiniif kaa'a jechuudha. Isin haala barbaadan qajeelfattanii ani waan isin agarsiisuuf jedhee malee qajeelchee waan kaa'aa hin jirreef jechuudha. Irra keessoo kana irratti bakka istaayil jettu kana irratti nu cuqaastanii haala kana istaayilii eega rukuttanii bakka viidiyoo kana keessa lamaan keessa kan barbaade irra kaa'achuu ni dandeessanii. Ammaan isa gara harka bitaarraan kaawwadhaa. Seebii ta'aara. Sanaan booda foonti jetti jirti bukkee irratti loo kan jettu jetti foonti kan jettu jetti foonti irratti rukuttanii foonti irratti rukuttan barreeffama keessan bifa barbaadan as keessaa filattanii irra kaa'achuu ni dandeessanii. Sanaan booda gara irra keessoo gubbaa kana irratti moosiik kan jedhu jira. Moosiik kan jedhu jira. Moosikii irratti ni rukuttanii. Moosikii keessaa muuziqaa ofii isaatii of danda'e qaba. Muuziqaa of danda'e kun ammaan irratti ni rukuta. As keessaa muuziqaa bifa hedduu jira. Kana keessaa irra kaa'achuu ni dandeessanii. Amma waan isin agarsiisuuf jedhee malee amma itti aanee irra keessoodhuma istaayilii bukkee irratti ni rukustanii kun asirraa isarratti ni cuqaastanii eega haala kanaan isii baasee fidee xumurtanii jechuudha. Xumurtanii eega kaatanii jalee kanatti kuno jalee kanatti isa kanatti rukuttanii isa kanatti hin rukutinaa isa kanatti hin rukutinaa isa jaleetti cuqaasaa. Eega haala kanaan cuqaastanii barbaadee isiniif fidaa haala kanaan jechuudha. Haala kanaan kunoo mallattoo aranguaadeedhaan waan saditu utaalaa jirti. Sana saaxinii sana keessa eega isinii guutee ka'ee bakka jalee irratti isiniif filannoo isii fidaa viidiyoo daawulood kan godhaa isiniin jedhaa. Haala kanaan eega lakkaa'ee isinii buusee ka'ee jalee irratti asirratti isiniif baasaa xiqqoo tura. Namoonni yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan akkana jabeessitanii waan hojjedhu irratti na jabeessitanuu abdiin qabaa. Sabskraayibii na gochuu hin irraanfatinaa. Obboleessa keessaniif yookiin immoo garee qabdan irratti sheerii laayikii sheerii naa gochuu hin irraanfatinaa. Haala kanaan eega isinii baasee kunoo asirratti jechuudha gadi buufachuu ni dandeessani. Kana asirratti daawulood bakka jedhu kana rukuttanii daawuloodiin jedha ammaanii daawulood kunoo hamma kunoo ooppiin jedheera laa ammas bu'ee jira manni rukutaa haala kanaan jechuudha. Haala kanaan kunoo Jamaal Utubee jedha gara irratti immoo kan suuraa bilillee kaa'ee jira jechuudha. Viidiyoon kun gabaabduudha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Jabaadhaa isinis yuutuubii kiyyaa daawwadhaa sheer laayik gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.